ما مويين بولي سوسين جرا مو قد قبلين تمتو سيو سكران قبل فدي بس Argumaan nu sukkuum ta'e nama. Mooyyee ta'e. أو Atakkaadha dhimaa godhatte miti innaa qubna gara namni haasawu. Abbaatu mararee boofti maantu maanii finaalee? Sumaanan jechaa هذا جوا qoosaan bakkaadha. Masuukoo sagalee kee akka bareechuuf kana nyaata wal qabaatu. أو Isa nyaadhuuti hunda gargaa'e. Kan koo. وانت بيتا Sagalee dhuga sagaleedha sagaleedhaaf jedha suni. هذا سيبريت ما عندي Nama sabundaa koo hin cuutu. أرجع بيتا Namoota warqee daakuu fi joostuun argina. Hin deema. Kanaaf sagalee keessa duraa يسمى غروروكي لالتا جو Hin deema maalaan godhaa. Mucaan jettee burcuqqoo sadii takka godhu. Gaafa namummaa dhaadde. Takka taataa. Burcuqqoo sadii walitti haastee dhugde jiitu. Qazaachuma. Fuutee taanis dhaabbadheen jira sun kukkutee dhugde waan taatee jiitu warra indaani. Maala godhaan deemaa. إنتي أيتو كم أيتو ساد Haa maala godhaan dhugamoo. Asii kan nagaa kolfa dhudeedha. Sumee dhuftee maanee na'umaa jenne. الشمال كفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا وردفتوتا وشامبو جالت أرقمتني أكم جرتو ناقاكي سني أني ناقاكي يا قلت واقعيوني سنين جدا Waa'ee Oromiyaas keessa miti nagaasa. nagaa jirtu fayyaa keessanii dachee oromiyaa jiituu badhaatu lalibtu kaaba kibbara warri jirtan hundumtu nama du'aa gahii kan fakkaatu kan argaa jirtu Namni du'aa ka'e kan fakkaatu. Kuni sobaadha. Bilisummaaf jettee yoo ta'e malee guddina irratti qabatanii nama kanatti bareedu. maal fakkaata goyi baay'ee bareeda. Amma mucaan kun yoo dhugumaan beektanii oromiyaa keessa har'a dhufe malee lammii oromiyaa miti. Waa'ee dheerina kootii sittiin. Amma wanti ni safaan walitti. Itti fufaa maal taatan? Adaanachi. Atama gaaffichi gaafadha eenyummaa kee maddo eessarraa dhuftee afaan oromoo akkamitti dubbachuu dandeessaa xiqqoo? Ani Gambeellaadha. Gambeellaa adeellamu. Dooktor Qaqamsaa nyaataa karameellaa akkanii. Kanaaf waan na barbaadaniif si'anatti natti maatii yaada waa tokko tokko gaggabaabsee masiitti muufan jira. Ani akkani maaliif akkana isin halkaniin gaaffii kana isin gaafachuu ka'e beektu? Xiqqooshii ani nama lammii akkasii akkas gurraacha oromoo akkana gurraacha argee hin beeku beektu? Ani sababan gurraacha oromoo kush sababan ta'eef kush irraa dhufe kanatti maddee barahaan isin argutteetti. Keessatti? Kush irratti. Kushee. Oromoo kush jedhamu nageenya. Amma nafxanyootaan abashaa jedhu. Garuu immoo abashaa miti uummata gurraacha waan jedhamnuuf ani bakka oromoo. TikTok irratti. Ani uummata gurraacha dhalbare abashaa miti garuu nisii gadaa miti. Kanaaf maddee fuulli kun inni gurraacha malee. Haa ta'u kasii maal garuu miti. Yaada ishii gurraacha of ta'u. Kanaaf egaa mallee karameellaa nyaataa jira. Miidiyaadha ta'anii karameellaa nyaachuun hin danda'amu jechaa ture Dooktor Shimallis Abdiisaa jedhamu. Kanaafuu jireenyi waddade wanti baay'een nu cannaqee jira. Raafuu waddade qaala'insa ismaa ol deemu. Asirratti gaaffiin qabu. Tole Ati hoo dhiira? itti fufi. Raafuu waddaduu akkamitti barte? Dhattee bitte? Lambi ta'e kaayee Maaliif? haadha manaa qabu ka. Kanaaf hojjetadhee nyaachuu hin qabu. Raafuu si kajeelchisaa naa qophaa? Oo akka dubartii ulfaana nama malee Iddee? maanni isin hin dandee jettu amaaranyaadha waliin mammasu. Lakki. Eshi. Ijoollee afur taate waan. Ani kan hin jedhu kanarratti ni obboleessa kiyyaa mucaa kana yoo argitanii nacci diimaa fi xaafii Garbuu waliin makamaa isaa akkas garbuu bishingaa. qaatameet waamuu jalqabe. Maaliif
Ollaa waamaa jirtu moo maaliif nutti waamtu nama? Maaliif? Dalaati biwaasan. Maali? Anna sodaadha. Teessee gosa naqa. Dhiisi abboo maal sodaattaa miti kun maal sin godhanii mi'a hordoftoota kiyyaa maal dhaamsa qabdaa feega gurraachuma kee feega dheerina keeti maqaan keenya akka jedhamuu fi fuuchuu barbaadamoo dhaabbattee hafuu barbaadu. Maqaan kiyyaa Dr. Shibaa Gingilchaa kan jedhamu kaaseen ture fuutillee baay'ee nan barbaachisu. Kanaaf sooromee fuuchuu garuu nan barbaada. Yoo nama fuudhessaa haadha manaa kiyya waan nyaachisus qabu. Kanaafuu Kaas gootu fatase. galatoomaa isiniin jedha. Maal galatoomaa jettaa jedhu malee. Hojja haasa'e maal jechuudha? Anaasaan beeku wal arrabboo. Maal hin beekta malee? Awwaal fudhachina. Eejisu. Haa. Dubbiina. Ijoollee qabattee. Maal kolfitaa sababa daabbuu seenaa buftee immoo sukkaara fidi. Isaan jedhu. Fidi Daf. Kanuma malkiinsaa bareedu ildiillee itti na. Isaan jedhu miti. Beerree kan koo. Maal yakkitee lafa keessa. Dhadhamee ilaala. Ilaalimee. Mi'aa. Amaa mi'aawunnoo. Maalinnoo bishaanuu bishaan jedha. Fayyaa kana isaatti nu beekte moo kanuma dhalate. Isaan jedhu miti. Meeqa garuu gatii isaa? Birrii 25. Nuti waddachinee akka jireenya bara kana. 25 jennaan awwaalaadha. Keessaan qaamtee argu. Keessaan qaamtee argu. Yeroo qaba waan tumte. Kaasachi. Dinje. Si waraabni uumaan gootaa isa qalbeetti kanas. Keessaan ediitiin godha. Qotaaba. Tokkoffaa ishee hadhootu keessaan goora. Lammaffaa immoo akkanattiin tumte argita. Kana iddoo lamatti kuttee keessa buustee akkamittiin kun bullaa'e. Mee akkamitti wanti taasisayyuu isti kun. Isa keessaa guree laagite. Sitti beeraa siin jechaan ture. Laaddu. Akkam buna kana jaalattee dhugdee? Maali kun? Paastaa baalichaa minaa gabbaa ta'e. Nimiti. Maal goona? Kanatti kun akka kabbaanno. Gaggabee du'uufi. Ba'aadhuma barbaadee gaggabdee akkatti baba. Kabbaanno. Qashtiin keenya dhabuna nu danfistee isayyuu. Waraabessi ta'e. Foonaa keessa.